Ay men tur mana rafa gata soto. Balasi ni kayata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hota ya nani. Sena. Dawana bishan aroma ya laltan arrantan. Sena hoggutu ummatu majasa. Nuti video tana jechuchu egalle jirra garo kasimi dak. Ni jenna o rabbitu jira o. No wajju hota ti bishan aroma ya dawada arrantan. Rabbina kuma fade qawo. Kale hotuban langai. Muhadaran awadai. Arrantan ammo aroma yati. Aidu mata cumura. Aidu mata. Silki de nyacha kaisa tindaru no. Aidak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان ونوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arrantana daawwanna bishaan haroomayaa achirratti argamnaa honnooti saayiboota qaalii hojii jirra. Asiin gaba mirgaa kiyyaan Ayman Muhammadiitu jira. Irra salaamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiinis jaaloo keenyaatu jira. Luqmaanitu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati hojii kana maali jallete maqaa keetis itti himesi hojii wal maqaan kee baashaa bilisaatiin jaama. Daawwannaa kana dhuftanii daawwachuudhaaf galatoomaa jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shubeertichi keenyoo isaa hojii jira. Assalamu alaikum. Adis assalamu alaikum jeen kakutak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achi biraanoo honnooti. Honnooti gaa daawwannaa bishaanii nu wajji jiraadha. Tunis uumaa rabbii keessatti tafakkura godhuun waanuma jirtu. Bishaan haramaayaa kun yeroo dheeraa tokko yeroo haramaayaa tana biraan dabarru hin jiru. Garuu arraan tana rabbiin jalla jalaalu rabbii hunnuuti bishaan kana akkanatti haramaayaadhaafis deebisee waan biraa fakkaata. Guyyaa birarra arraan tana fa'aa akka gaariitti hedduu bishaan isaa guutamee dhiyoo tana cofaatu roobutu jira. Gaafa duraa waan dhabamsiisamee obboleessa keenya baashaa gaafanna. Baashaa situ nuyi magaa. Iddoo duraa tokko gaafa duraa tokko ani gizii irra dabarru gaa haroomayaa tana. Bishaan isiin turte yeroo xiqqoo booda dhabamtee ammaan tana deebitee innaawaa namuu cofaatu dhufanii tiiviileen islaamaa cofaatu dhufaniitillee asirratti waraabaa irraa haasa'u turaniiti. Mee tana isin maal jettanii? Bismillah. Namni hedduu garuu ni jaha takka ani garuu gaafa sanitti hedduu nuti gaafa san ijoolleedha. Hedduullee akkasitti beeku baannu haasa'u gizee dhageenyu takka ni gurguratanis warri juus ni jira warra haraa biramu maal jaanii warra achi gurguratus ni jira. Ira deebii ammaas warra asirratti waa falafaa maaree godhuu jira. Deebii ammaas waa hedduu waan godhaniif rabbiin nu agabsee achi booda nu eegamata godha wayii booda inshallah alhamdulillah rabbiin nu deebisee an kanaa hundaniin qaba jee nu garsiise. Garuu ani haggaa kiyyaana kaniin beeku kana dabalatee beelkumaan waan jiru. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bishaan keenya kun gaa amata hedduudhaaf dabreeti amma nuuf deebi'ee alhamdulillah. Gaafa kutusan akka dhageenyatti uummanni keenya waa hedduu asirratti godhaa ture. Shirkii adda addaa diqaalaa garii itti darbaa turanii rabbiin saniif dallanee nurraa dhabamsiisee eegaa amata kudha wayii booda rabbiin dandeettii isaatiin kunoo akkana bishaan bareedaa kana qalbii teenya jiisee jechuudha. Ammaan tana gaafii biraatti isinii qabnu hammam takka gad fagaataa fi ammas yoo dheerina isaa beektan tanamee akkam jettan? Sheekanaan nurraa fagaate gaa inni nurraa fagaate baalaansiis nurraa balleesse honnooti ilaala. Awoo baalaansii nurraa fageessee jira oo. Baalaansii nurraa fageessee gaddaafaan on nageenye diyaa oo. Amma qabe dheerina isaa gad. Bismillah salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metirisa
gizee ammaan tana jippeessidhaan ilaallu meetira 14 maashaallah bishaan keenya nu deebi'ee jira alhamdulillah bara deengaddarras barana idaa deemu jira alhamdulillah rabbina kanoon nu faadhiisuun jira sila shiira mootummaan dur nafa nyaata yookaan nafxanyaan nurra yaaddee bishaan keenya goggoysuu yaalteen sila arraan tana alhamdulillah sin jirru magaalaan laaltanii agartan tun magaalaan tun sila arraan tana magaalaa Finfinnee geessi alhamdulillah arraan tana nu deebise magaalaan teenyas nu guddatti bakka geessi jannee yaanna inshaallah izni rabbiitiin tanu magaa assalaamu alaikum warahmatullah yoo wanta jennee saa takka cinaa yookaan ammoo saa lama nama ni deemsa jeenii yaada akkana gamana gamana ammoo meetira kiiloomeetira saa afur akkana 5 sinna fudhata akkaan deemuu danda'u yoo ta'e malee akkaan deemuu hin dandeenye saa 7 katti fudhatus ni jira fagina isaa dheerina isaa jechuudha. Amiin amiin ammallee isinirraa haa tursiisu onnoo tilaal obboleessa keenya akka isin hime dheerinni isaa doonii teenyarraa gadi jechuu gara dachiidha reefuun tanallee inni nu garsiisee jira nuti afaan isaatirraa dhagayaa isiniin jechuufin ani gama isaa maayikiroofoon agarsiise onnoo tilaal wanti isii inni ni qaba moobaayilii ni qaba onnooti 14 ilaal obboleeyyan kiyya keessilaama kun isa dheerinaanis sa'aas yeroo ka deemsisu nu himee jira sa'a takkaaf cinaa jee asii ammoo inni labbaa hanga baatitti deemee sa'a 4 narraa fudhatee jee abbaan gaa yoo humna qabaate akka gaaritti hunnooti sa'a 4 ni deema namni kaan ammoo sa'a 5 jahallee ni deema jee harawumaa yaa nuti arran tana akkanatti jirra obboleeyyan kiyya isin biraanoo guyyaan keessan akkamii Haramaayaa yuunivarsiitii muhaadaraa qabna san dhufneeti akkanatti jirraan isin jaa ayyaman ati hoo maal jetta ni qabata onnooti mee ammas takka oduu isinirraa hin baane jaalawwan kiyya ke islaamaa mee takka laalame wanni tunu maal jaamti lokoman gurraattiin dankiyya jaamti lixudha gurraattiin lixu aya taanoo adiin sanoo abu goddaa jaanin eewas ta asirra akkasitti kana qabdu sanii miti isin eewas citanga citaan deemu jira kuni qataa'u deemu jira fakkaate waan nuti sosoo jirruuf inni ka deemu jiru fakkaate maasha Allah egaa waan nuti akkasii miti deega 8 deemne deega 8 deemu jira walakkaa isaan geenye naamu bishaan uumaa walakkaa isaatis hin geenye subhaanallah akkana fakkaate Haramaayaa rabbii irratti haatiisu qananii tana rabbi isin irratti haatiisu wallahi Luqmaan innis galatoomi jennaan tanallee tanu garsiise hoggumee qabar baallama godhannee bar ani warra kiyya waliin dhufa je'eetitiin niyyaa qabaannu amma isii duubaa nu garsiise rabshaa nutti kaasuuf deemaawi nas'alullah salaamata wal aafiya warra nu daawwachaa jirtan obboleeyyan kiyya islaamaa jazaakumullahu khair wa barakallahu fikum cufa keessanii warra online irra jirtan rabbiin yaada muraada keessan isiniif haa guutu hajaa teessan tafacaate cufaatu walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti jiruu gaarii rabbi isin haa jiraachisu jiruu milkii rabbi isin haa jiraachisu hajaa teessan cufaatu walitti isiniif haa qabu khayri addunyaati fi akhiraa rabbi walitti isiniif haa qabu obboleeyyan keenya bakka cufatu warra dararamaa jiru rabbiin isaan haa furu qullaa ka jiru rabbiin haa uffisu kabeela yoo rabbii haa nyaachisu ka liqiin irra jirtu rabbiin liqii irraa haa baasu ka dhukkubsate rabbiin nuuf haa fayyisu ka mana hidhaa jiru rabbiin mana hidhaa irraa baasee rabbiin nu haa gammachiisu asuma keessaas du'aayii walii godhaati deemna warra fuudhuu fadhus rabbiin haa fuusisu ta'e heeruma feetus rabbii haa heerumsiisu Luqmaan shabalaa fakkaate kanallee rabbii jaartii saaliyaa takka dheertuu akkasaa takka rabbiitti haa baasu akkam jettu rabbii rabbi sitti haa kannu Luqmaan maal taate sigarana baashallee rabbitti haa kannu inni noo isinoo fuutanii jirtanii maashaallah gammachuu keessa jirta gaa'o ilmanoo aboo rabbi si haa kannu gaa aboo ijoollee akka ta'etti rabbi si haa kannu warra aalima rabbi si haa kannu boo awaa iman ati hoo rabbi jaartii saaliyaa diimtuu akka ta'etti rabbi si haa kannu amiin jettaa hoo amiin hin jeen siin hin jennee qate bare baga jettee hoo
Awwa daaknu waraabu jirus rabbii jaartii isaalee itti haqannu. Isin maal godhatan? Itti kan. Ifitti garagalchee guuta gaboo du'aayin si godhu ammiinii teessee haadha ga'eeri. Haa ilaal awwa garsiisin nooti ilaal waan san garsiisin. Kalluuna meeqa guurte jennee goonani? Ni gaafannaan boo. Nama takkaatu totoon nooti achirraa ilaal kophaa isaa kana jechuudha kalluuna guuruu jiraati. Meeqa guurtee jenneetitti gaafanna obboleeyyan kiyya. Uummatni akkanatti daawwannaa tana dhuftan gisee adii fi qaraasisnuun akkanumas silaa dhuftanii gaarii ture hoo. Maasha Allah wallahi rabbii irraa jaalatu. Mee ilaali gaachi kana jee abbaa guddaa sani mee ilaali. Namtichi kun nuti ilaala doonii agartan tana xiqqoo tana akkanatti akka ajaa'ibatti nuti gama keenya dhufu jiru kalluuna guuruu jiraanni. Meeqa guuree jennee itti gaafannaan. Teenyarra isinni viidiyoon nuti tana faadhaa ugaata kana taatu. Tuni sa'a sadii deemuun ooltuu ugaa'uno. Eega akkana malee hin taatu. Deemni qabu. Kalluuna guurrattu hin jirtu ati? Hin dhufne? Amma hin jiru? Firiidhaan. Yeroo gurruun nuti obboleeyyan kiyya firii kumarraa olii ni gurra jaa kalluuna as keessa jiru. Ammatti qofoota nuti deemneeti kalluuna san dhukke irraa kaasna woo kam jetta hoo. Beelaa hoo nutti fiddee waa'ee kalluunaa nutti haasoyte. Makam jetta. Rabbi jira hoo kalluuna san dheenee dhukke irraa kaasna. Aboo ati sodaata akka malee nuti akkana deemta nuti asirraa nuti aayiman inni yeroo achirraa nutti dhufe hoo baalaansii nu qabu jirtaati hin deemin jechuu jiraan ati akkanatti hoo kana jettaati. Maraba kalluuna gatti qabatu. Akkami deebinuu molloqoman akkam jetta. Akkasii miti. Sa'a jaatee nuti biratti masgiida sa'a jaafi deeqaa shanitti adana asinis akkasuma. Akkanaan isiniin jaati obboleeyyan kiyya ka islaamaa cufa keessanuu galatoomaa isiniin jechaatiti. Bakka nu wajji jiraataniin isiniin jaa cufa keessanuu warra nu daawwatu jiru rabbi jecha isiniin jaaladha. Isin cufaatiif rabbi yaada muraada keessanillee isiniif haa guutu waajaa teessan tafa jaate cufallee walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Warra haadhaa fi abbaa qabdan rabbiin haadhaa fi abbaa keessan umrii dheertuu barakaa qabda lagaa gaarii waliin rabbi haa kennuufi. Yoo takka isinirraa du'an yookaan lamaan isaanii yoo isinirraa du'an ammoo rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuu fi galmi isaanii illiyyiin itti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu. Maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaaliina waasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii san waliin rabbi isin haa godhu. Warra ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saalii isiniif haa kennu. Warra qabdan ammoo rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii ijoollee gaarii maqaa warra isinitti godhu malee warra isin arrabsiisu hin godhin isinin jaa baganuu jiraatanii obboleeyyan kiyya nu biraan salaatinii zuurii dhiyaatee jira. Arraan tanaaf asumatti isin dhiisnaa galatoomaa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum ورفع الله قدركم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرت Baca. Ya Allah di semua di